torbeen namaaf hin jenne. Sadaffaa hanga yawwanaatti maatiin ishii abbaan ishii obbolaan ishii hiriyoonni ollaan akkamitti wallaalani. Naa barreessaa jirtaa? Haase. Tarii geetteerti. Okay. Afraffaa mana yaalaa bakka siin jirtu nuuf himaa. Okay, mana yaalaa. Kanaffaa ani lokeeshinii mana sanaa hin qabaa. Lokeeshinii sinna ergitanuu wal fakkaachuu waan qabuuf lokeeshinii mana sanaa naaf ergaa. Mana siin hojjetaa turte. Inni dhumaa fi naan lama jira. Inni kaan immoo kan isiin kaleessa ituun du'iniin duratti obboleeyyan kiyya maallaqa kana yoon jiraadhe biyya naaf gashaa yoon du'e immoo ittiin na qabbaraa jettee sagalee nutti ergatte jettan sana iskiriinii irratti moobaayila takkaan gadi qabdanii sa'aatii siin ergitetti guyyaa siin ergitetti bilbila isheetii wajjin akka nu agarsiistan abdii isin irraan qaba. Jaa takarraa hambifti. Jira dhugeessi. Saddeet boos sagal jedhe. Itti deebi'aa jedhaa kana naaf deebisa. Kottu anasi deebisa. Ana deebisi. Nagaafattee. Takaffaarraa fi. Takaffama jettee naa dubbisa. Tokkoffaa lakkoofsa madaamii maaliif nu argattan? Lakkoofsa madaamii nama arge miidiyaa irraan kenna. Sijjammar nama akka kan keetii galatti hin kennu. Miidiyaa irratti miti Nuraddiin si kadhatee dadhabe daqiiqaa 10 Ati nama sirrii miti waan taateef dhageeffatu nama sirrii miti waan taateef sitti waan kennu barbaade waan hin barbaade. Nuraddiin tu obboleessa konan dawwala kono Nuraddiin si bira jira daqiiqaa 10 si kadhatee dadhabe. Cuufi silkiitti jettee isa lolaa turte. Na dhageeffatu si wajjin haasaa jira gatii inni ta'eef si waan si beekuuf waan kennuun hin barbaanneef namni bira waan gaafate Kaliifaa yoo na gaafate Mubaarak yoo na gaafate Tuulamoo na gaafate. Oromoon 2500. Okay galatoon hayyee. Hayyee taaka. Siifan yeroo. Wallahi dhaan kennu waan hin barbaanne silkii maatinaati dhageeffatu. Silkii maatinaa nama kumaatama irratti kennee dhageeffatu. Naa obsi Kaliifaa. Silkiin maatina biyya Arabaa kana nutu beeka. Sigaltee kaddaamaa takkattuu gaafa dongoraan dawwalle dhiifama jedhaatti dawwalla. Si'ii eessa taraa fuudhee silkii maatina biyya keessa jiru kennuu hin danda'u. Natti kennii miti asirratti qabadhaa. Oromoo daqiiqaa 10 Nuraddiin kadhatee dadhabe maaloo duwwaa shannatti nan dawwala jedhee kadhatee dadhabe. Hin dideen, hin darbeen, kalas. Kanaafuu maaliif lakkoofsa madaamaa mana madaamaa nu dhowwattani? Obboleettiin Rifeensi mataa firii qabu. Tole bakka madaamaa sanatti si deebi'a. Baabaa kiyya miira keessan galaniiti. Ati amma madaamatti dawwaltee maaliif uummata 2900 kana hin dhageessisne? Ati amma bilbila kanaan dawwaltee obboleettiin koo mana keetti duute sun haati barbaadaa jiru mana sanatti hin duune jedhanii mee uummata kanaaf ibsi maaf hin jenne yookiin immoo obboleessa na bira jira jettee maaf asirratti naasofsiifne? Erga bilbilaa Nuraddiin itti kennu iddaan bilbila natti kenni hin jenneen Nuraddiintu daqiiqaa 10 si kadhatee dadhabe. Dhooganne Nuraddiin. Kenne. Obboleettiin. Ati maal Nuraddiin adii naan hin jenne sagalee keessanas baasu. Bilbila ila yeroo san sagalee mamuchattii tanaatu dhaga'uun fedhu bilbila keessan sii kenna ila amma inni yoo san dubbi makeetu dhaga'uun barbaanne haga wal kadhataa turre sagalee bantee dhageessisuu dandeetti. Dhuma irratti bilbila erga qabaatte galatoo asiif fixika nuuf kennita. Walumaa galatti. Poolisa kennita tole. Ishi sadaffaatti dubbisiif. Sadaffa. Abboo gaafii keetuu irra jiba Dubbisiif. maatii hiriyoottanii fi maalii isaanii jettees Gaafa dubbadha. Osoo maatiin hin dhagayin akkamitti osoo ollaan hin dhagayin prosesii namichi godhu suni akkamitti reeffa gashuu barbaade? Osoo ati mana sii keessa yeroo ijaazaa ji'a meeqa mana kee turte waggaa meeqa mana kee turte maallaqa situ dhaqee erkaa fuudhe akkamittiyyuu osoo haadhaaf abbaa hin mari'achiisin reeffa biyya gashuuf kaatanii dhossitanii. Siifan kanan beeku. Kontaatti mucaa waliin hin qabu. Hin beeku. Hin qabda. Eessatti qabda bakka itti qabdu siimoo? Waa godhi qaba. Mucaa kana baaba dhaggeeffadhu gaaffii keessii deebise gaaffii kooti kun. Bakka itti beektu mucaan kun sirraan dhagaye siin jedhe isatu natti hime siin jedhe kaleessa asirratti baabaa kiyya na dhaggeeffadhu leenca kiyya miira keessan seeniin
isa tunatti mee jette isa tunatti mee siin jedhe sitoo itti mee du'a mucattii kana akkamitti inni dura kee bu'ee process gochuu danda'e du'uma mucattii kana kan itti mee si'i akkamitti inni booda kee dhufee processii gochuu danda'e isa waliin jiraataa ture waliin hariiroo qaban bilbila maatii waan qabu kan bilbila maatii illee waan hin qabneef Oromoo asitti naa qabadhaa kuni deebii keessan gurbaan sun jaartii mucattii osoo hin taane jaarsa mucattii osoo hin taane bitamee dhokatee kan hojjetaa jirudha asin naa qabadhaa siniif daragaa eeshi itti fufi gaaffii afuraffaa si deebisa waan isin maaliif silaasituu akka isin duutetti maaliif dura forsosii kana eegale gaaffii jettee na gaafatteef namni 3,000 jala kanarratti sirra dhageeffadha jalqaba natti fide isa hiriyaatii jedhee fide waliin haasawaa qabanii osara namni godheef isa na caalaa dirqama oromummaadhaan itti aana malee hiriyummaadhaan istirii keessa walii qabaniif isatu na dursa maatii isaayyuu isatu dursa sigaltee akka haadhaaf abbaa manaatti waliin jiraataa turan gatii ta'eef jechuudha haadha manaatii jedhee dhufee dubbatee asirratti isan na dursa sigaltee anuuyyuu sababni rakkoo kana madaamii irra dhageennaan isa gaafa quba qabda rakkoon kun akkam haadha manaateeti hiriyaateeti situ fuudhee fide quba qabda nan quban qabu jedhe awwaan dhageessa dabarsa sababa inni quban qabne ergaati isa dhageesse akkamitti paaspoortii si jala taa'e erga inni orraa abbaa manaa jarri taani paaspoortiin mana kee mucattiin bakka hojii namichi bakka biraati akkamitti mee dubbiin kun mee eenyu nama yaala gaafa nama amane nama kennata kun amantiidhaan namni waan tokko amaanaa nama bira kaata Okay. Gurbaati birrii gaafa mucattii irraa birrii fuutu eenyu dhaqee birrii irraa fuudhe? Garee birrii dhaqee irraa fuudhe. Jalqaba jaartii kote irraa fuudhee jette? Sagalee isa fiduu dandeetta. Okay. Mana Nuuraddiinti kanaasuuf ne hin jira. Tole. Itti aani gaaffii itti aanu dubbisiif. Gaaffiin afuraffaa waa'ee mana yaalaa Tumara Rammoo Nuuraddiin. Jara birallee gaaffii qaba maali beektaa? Gannii fi siifan illee kamsaa kaleetu iyyuu micayyootti haasayanii jiranii namitti haasayee jira waan jetteef micayyoo akka duute garuu san dura siifan rakkoo qabdii habaaf tusa maaliif beekta kalee itti haasoftee kalee hin jirtu micayoon tun itti deebina tole gaaffii bareeda gooshi sabboonaa kiyyaata akkuma maqaa keetiiti bar tole sii deebisna sallee akkasii gaaffii yoonaa dubbisuu diddan inni guddaan inni jabaan an barbaadu madaamiin alkan sa'a jaatti nat dawwaltee mucattiin duute jettee waan barreeffamaa fi bilbila wayii natti ergitee jette bilbila siisitti ergite sana iskiriishuutii kana irratti waan sirragaa siisitti ergite sana inni lammaffaan immoo sagalee mucattiin amaanaa si kennattee maallaqa koo kana waa ittiin na qabbarii waa ittiin biyya na gashi kan jette sana sagalee sana fidii ofii namatu ajjeese mucattii sagalee sana fidii. Abdii yakkamaadhaan kana booda jechuudha kana booda argitanii bakka dhugaa yeroo ka'u akkas taatan sagalee mucattii jira jette warra kaan immoo naa godha sagalee mucattii jira situ jedhe amaanaa natti kennatte situ jedhe fidi sagalee sana. Siifan amma Nuurallee sagalee sana bira jirta sagalee sana nu bana ani sagalee mucattiin qaba. Wanna god abdiin rakkoo qaba jedhaati abdiin rakkoo qaba jedhaati sagalee sana nu bana sagalee mucattiin amaanaa sinitti kennattee maallaqa koo kana deemnu neemtee maas keessa jiru abdii kumeetii sarraa kennaati. Abdiin kumee reef dhufa abdiin kumee hin beeku akka dheengaddaatiin tittiye nama reef dhufu sirna jettanii dubartii jettanii achiin qabina bilbila mucattiin amaanaa mucattiin sagalee simbira kaattee shari yoon biyya gale yoon du'e maallaqa kanaan biyya nagashaa yoon immoo hin duune maallaqa kana biyya naagashi nu jettee sagalee ergite sana iskiriinshuutii wajjin saatii isaa wajjin nu dhageessisa sagalee mucattiitii wal bira qabnee ilaalla. Liivirratti dubbatee jira.